Sena me Oromo. Sena wanta ka waa'ee haala gargaarsi itti guuramu kanarratti waan tokko si yaadachiisu fedha. Sena namni hedduun haala biyya keessa deemaa jiru kana gargaaruu fedhee haala itti gargaaru dhabee rakkachaa akka jiru nin beeka. Waan kanarratti ilaalchisee mee yaadu tokko kennuu fedhaati Sena. Dhaggeeffama maa sagaleen tiyya. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Fuad. Sena yaadu tokko si yaadachiisuun fedha waa'ee haala gargaarsi itti guuramuudhaa jiru kanarratti. Websaayitii tokko banamee jira. Websaayitii tokko banamee jira GoFundMe fundraise godhuudhaaf jechuudha. So sanirratti yaadu tokko dubbachuu fedhe. Sena saalee isinitti hin dheereysu ammaas USA American saa hirribaati. So namni kaan isinirra fasaal isinitti hin dheereysu. Maal jechuu fedheeti dhaamsa kiyya gabaabaadha. Dhaamsa gabaabaan qaba waanuma fundraising kanarratti jechuudha. Haaluma uummanni keenya biyya keessa irra jiru kanaan wal qabatee jechuudha. Namni hedduun uummata biyyaa cinaa dhaabbachuu fedhee haala itti gargaaru dhabee rakkachaa akka jiru ni beeka. Quba qaba namuutu jechuudha. Sanuma wal qabatee anillee viidiyoo tokko aaraa wajjin qalee waraabeetiin ture. Akkamiin nama keenya cinaa dhaabbanna ka jiru. Warra dhumaniis rabbiin jannata haa kennuufi biyyee rabbi irraa salphisu. Warra jiruuf warra dhawamee ammaan tana lafeen isaanii cabtee dhiigaa jiraniif wallaansa gaa dhabanii yaala bareedaa dhabanii jechuudha. Manatti tortoraa jiraniif jechuudha. Xiyyitiin qaama isaanii keessa jirtuuf gargaarsa humanitarian assistance hanga tokko waan dandeenyu nuti warri biyya alaa jirru kun waan goonu jechuudha. Waan tokko godhuu qabna yaada jiru irratti akkaawuntiin takka banamtee jirti. Oromoonni namoonni hedduudha irra wal mari'atanii waan kanarratti akkamitti akka banamuu qabu irratti irra wal dubbatanii bananii jiranii. Karaa amma fakkeenya Awustiraaliyaadha Hamzaa Waariyootu jira namni hedduun I think ni beeka jeeti yaada. Robson Baranaa USA Abraham Dido karaa Canada Rundeessaa Isheetee USA dha. Fiixaa Mootii USA dha. Namoota kana qunnamtanii gaafachuu dandeessanii namni hedduun waa'ee akkaawuntiin baname kun akkami yaadni isaa yaadu jiru waan irraa beeku natti hin fakkaatu. So yaada akkaawuntiin gargaarsi irra godhamuu qabu kun akkami baname jiruuf konseptii isaa namoota kana dawwaltanii gaafachuudhaan warri Awustiraaliyaadha Hamza warri immoo USA keessa jirtan Robsanii fi Abraham Dido Canada Rundeessaa Isheetee USA Fiixaa Mootii USA dha. So namoota kana qunnamtanii akkamitti akka akkaawuntiin tun banamte information isaa gaafachuu ni dandeessanii. Viidiyoon an qalee waraabirrattis wal qabatee namni hedduun koomentii jalatti na gaafachaa turtanii karaa keessaatiinis na gaafachaa turtanii akkamitti gargaaruun danda'amaa yaada jiru jechuudha. Warri baankii akkaawuntii qabdan Western kana keessa jirta USA fi Canada Europe Australia jirtan website san directly fayyadamuu dandeessanii. Linkii isaa Facebook page irratti illee share godhamee jira. Achi yala fayyadamuu dandeessanii. Warreen immoo Saudi Arabiyaa faa biyyoota Arabaa keessa jirtan baankii akkaawuntii warri hin qabne karaa Facebook page Fiixaa Mootii website sana amma linkii kana ka create godhee jechuudha. Akkaawuntii kana create godhee Fiixaa Mootiiti akkaawuntii kana uume. Karaa Facebook isaatiin Fiixaa Mootii jettanii akka afaan Oromootti irra barreessitanii search yoo gootan isinii dhufa. Isa qunnamtanii karaa keessaatiin qeerroodhaaf yaa dhugaadha. Warra achirratti gaaffii na barreessitan harkeetiin jira.
so karaa keessatiin fiixaa mootii qunnamtanii akkamitti akka erguun danda'amu warri biyya arabaa keessa jirta warri kaardii baankiidhaan qabne jechuudha. Online irra kan jiru warra baankii akkaawuntii qabuu fi kaardiidha warra wanni godhuuf dooneet godhuuf jechuudha. Warri immoo baankii hin qabne haruma duraan haala ittiin biyya faa maallaqa itti ergitaniin daayirektii fiixaa mootii irratti erguu ni dandeessanii san booda karaa waan wal nama shakkisiisu hin qabneen shakkii takkaan alatti maqaa keessan maallaqa qarshii meeqa akka dippoosit godhame wajjin isiniif maxxanfamaa jechuudha. Peejii Facebook yaala seentanii ol ilaaltan nama meeqaatu dooneet godhee maallaqa kana gargaarsa kana kennee waan jiru achirratti ni mul'ata qarshii hanga namni san kennee hojii jechuudha. Biyyoota arabaa keessaa yoo kan gargaarsa kennuu feetan karaa fiixaa mootiitiin yookaan anas na qunnamuu dandeessanii karaa miseejii keessaatiin na qunnamuu dandeessan akkamitti akka godhuun danda'amu. So maallaqa ni ergitanii maqaa keessanii fi maallaqni isin ergitan kallattiidhaan Facebook peejii fiixaa mootii irratti ni maxxanaa jechuudha. Waan dhoo isaa qabu miti ni agartanii jechuudha. Achirratti qarshii hanga isin buuftanii haala isaa akkamitti akka jiru akkamitti akka godhamuu qabu akka jiru karaa keessaatiin na barreessuu dandeessanis miseejii isin gargaaruu danda'a jechuudha. Akkamitti akka gargaarsa kana godhuun danda'amu. So wal cinaa dhaabbachuu qabna yeroo ammaa yeroo qabsooti. Dhuguma namni hedduun viidiyoo kiyya jalattis karaa keessaatiinis na barreessaa turtanii akkamitti akka namoota kana gargaaruun danda'amu waan jiru jechuudha. Namni amma akkam seete gargaarsa kun maaliif akka jiru nama waa lafaa qabuutu gaafa rakkinni tokko dhufe bakka san dhaabbachuu danda'a. Yoo lafaa waan qabaanne gaafa rakkinni tokko dhufe bakka san dhaabbachuun hin dandeenyu jechuudha. Amma fakkeenya viidiyoo madeengadda nama hedduu mufachiisee fi nama hedduu onnachiise. Shemii nu qabsiise san jechuun wanni akkasiisan bifa akkasiitiin yoo dhufte yoo waan tokko lafaa qabaanne kallattiidhaan cinaa dhaabbachuu dandeenya. Ammoo wanni kun daayirektii amma wanni inni maqaa irratti akkuma weebsaayitii irratti ibsamuuf yaalametti ilaallatutti wanni inni jiru karaa meedikaal asistaansii uummata keenya rakkina biyya keessa deemaa jiru wal qabatee dhawamee warra ciisu jiru warra miila dhabee harka dhabee yookaan immoo rasaasni qaama isaanii keessa jiru akkasumas mootummaan mana yaalaa hospitaalota isaa to'annaa isaanii jala jiran dhiibbaa irra godhanii namni qabsoo tana keessa dhawame daayirektii wallaanamuudhaaf itti qorakkisaadha. Yeroo hedduu waraanni naannoo hospitaalaa dhaabbataniiti nama keenya warra dhawame rasaasaan dhawame akka gandhoorkanii namni karumarra du'aa jechuun yeroo hedduu diinni keessaa dhume waan akkasii karaa mana yaalaa dhuunfaa faa geessanii akka yaalamuuf waan akkasiitiif yoo maallaqni lafa jiraate haalli ni mijaa'aa jechuudha. Saniif gargaarsa karaa meedikaalaa san godhuudhaaf akkasumas uummanni bakka miidhaa guddaan irra ga'ee gargaarsa barbaadutti maallaqa tokko har'a yoo lafaa qabaanne cinaa dhaabbachuu dandeenya jechuudha. Yoo afaanumaaf maqaadhaaf karatti gargaaruu dhabne akkamitti gargaarra jettanii maqaadhaaf loluu taateen achi yoo onnachuun keessan dhugaa ta'e har'aan tana dirmachuu qabdanii jechuudha. Akkasumas fiixaa mootii kun eenyu jettan saahiba kiyyaa nama yeroo hedduu waan Oromoo kana keessatti waan Oromoo kana keessa gahee guddaa qabu namni hedduun ni beeka jeetiin yaada sooshaal miidiyaa kanarra nama ture biyya alaa kana keessa nama bubbule namni hedduun ni beeka jeetiin yaada waa'ee fiixaa mootii isiniin ibsu. Akkasumatti illee anillee nama qaamaan beeku jechuudha. Dura taa'ota community teenyaa keessa nama tokko inni nama qaamaan beeku nama magaalaa tokko wajji jiraannu so shakkii takkaan alatti waan kana gargaarsa kana osoo irraa if duuban deebine irratti hirmaachuu qabnaa jechuun nuti hundinuu keessa be part of keessatti hirmaachuun nurra jira jechuudha. Quncee wal gargaartee arba'iiti akkuma jaansan wanni nama tokkoof ba'aadha nama hedduuf ba'ala. So irratti hirmaachuu qabna. Warri biyya Arabaa kan baankii hin fayyadamne ammallee irra deebi'eetiin hima warri baankii hin fayyadamne warri biyya Arabaa keessa jiraatan
linkiin amma websaayitii irra baname san xiqqishoo isiniif rakkisaa ta'uu danda'a. Haruma guukaan maallaqa biyya fa'aa itti ergitaniin bifuma saniin nutti erguu dandeessanii fiixaa mootii feesbuuka isaa jala seentanii ilaaltanii karaa keessaa qunnamtanii akkamitti erguu akka dandeessaniif maallaqa itti ergitanii maallaqa isin itti ergitan san fuudhee inni achirratti websaayitii gubbatti dooneet godhuu danda'a jechuudha. Maqaa keessaniif maallaqni isin itti ergitan kallattiidhaan feesbuuk peejii irratti ba'aa ni agartanii jechuudha. Keessanii fi namoota biraa hundaa'u nuti warra dooneet godhee jirullee achirratti gargaarsa nuti warra kanneen jirus arguu ni dandeessanii haala isaa yoo ilaaluu feetan amma feesbuuk peejii xiyyeela seentanii ilaaluu dandeessanii warri biyya arabaa jirtanillee bifa kanaan irratti hirmaachuu dandeessanii jechuudha. So waanuma hundaaf wal bira dhaabbachuun gaariidha. Warri yaada qabdanis karaa keessaan barreessaadhaan miseejii irratti isiniif hin deebisa. Wal cinaa dhaabbannuun jaa maallaqni amma darbamaa deemu jira $4,000 fi $4,000 wayirra $5,000 deema. So guyyaa takka keessatti jechuudha. Waan kana wal cinaa dhaabbannu hajabaannuun jaa waan ammas nama takkaaf lamaan baname miti karaa Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Kaanadaa hundarraa wal qunnamanii namoonni jajjaboon keenya akka jiran waan kana itti yaadanii waan godhanidha. Saniifuu keessatti haa hirmaannuun jaa namoota keenya biyyaa rakkachaa jiran san yaala dhabanii warra rakkachuu jiran dhaawamanii warra rasaasni qaama isaanii keessa jiru qaamni isaanii tortoraa jiru san cinaa dhaabbannu haruma barbaachise hundattuu nama waa lafaa qabuutu waan tokkorra oolchuu danda'a. Yaa qeeroo biyyaatiif jechuudha. Nama waa lafaa qabu wayirra oolchuu danda'a. So waan tokko lafatti haa buufannu. Dirree goggoydurraa iyyaa ooluun faayidaan qabu. Mee waanuma tokko haa goonu. Saniifuu wal biraa dhaabbannuun jaa dubbiillee isinitti hin dheereessu. Asiin amma sa'a hirribaati. Anillee na qunnamuu dandeessanii warri miseejii irratti na barreessuu dandeessan turtanis kalee fideen gadda kana jechuudha. Linkiin kun eegas booda maxxanfamee feesbuuk linkii xiyyarra dhayitanii ilaaluu ni dandeessanii goofandimii kaja'u jechuudha. Galatoomaadha. Yoo yaada qabaattan karaa keessaa na gaafadhaa. Oolaa bulaa nagayaan naaf ta'a.